Festival Aartii Addis Marsaan 17 mata duree kennaan aartii ol ka'iinsa Itoophiyaaf jedhuun bakka hoggantoonni magaalichaa fi aartistoonni argamanitti jalqabameera. Aartiin seenaa aadachiisuu qabeenya biyyattiin qabdu beeksisuu fi saboota biyyattii wal barsiisuun cinatti tokkummaa sabootaa fi sablammoota biyyattii jidduu jiru cimsuu irratti shoora olaanaa qabaa jedhan hoggantoon biiroo aadaa fi aartii magaalaa Finfinnee Dr. Hiruut Kaasaw ኪነ ጥበብ ማንነታችንን በመቅረጽ ታሪካችን በመንገርና ለውጥን በማነሳሳት አርቲዳን eenyummaa fi qabeenya qabnu beeksisuu seenaa keenya himuu fi jijjiirama leellisuu dandeenya. Itoophiyaan biyya qabeenyaan badhaate ta'uu fi saboota sablammoota baay'ee qabaachuun ishee kan itti beeksifnu aartiidhaani. Aartiin hafuura tokkummaa jidduu saboota biyyattiitti uuma. Aartiin jaalala nu jidduutti uumuun waloomaan akka jiraannu nu taasisa. Festivaalli kun illee imala mul'ata ol ka'iinsa Itoophiyaa waloon qoodatuu fi yaadamee qophaa'ee jedhan. ዛሬ እዚህ የተገኘነው ብርቅና ድንቅ የሆኑትን የኪነ ጥበብ ባለሙያዎቻችንን ስራዎች ለማየት ብቻ ሳይሆን har'a kan asitti argamneef hojii aartii ilaaluu fi jajjabeessuu qofaa osoo hin taane mul'ata ol ka'iinsa Itoophiyaa waloon qoodachuufi. Magaalaa Finfinnee jijjiiramannaa gabaabaatiin sadarkaa addunyaatti magaalaa gama hundaan mijattuu taasisuun danda'amuu kaa'iman Dr. Hiruut Kaasaa gama aadaa fi aartiitiin illee hojiileen jajjaboon hojjetamuu dubbataniiru. አዲስ አበባ ከተማችን ጥበብ የሚያብብባትና እያንዳንዱ የጥበብ ልጅ hojiileen misoomaa magaalaa Finfinneetti hojjetaman guddina aartii kan tumsanidha. Finfinnee keessatti hojiileen aadaa fi aartii bakka bu'an akka manneen fiilmii fi tiyaatiraa, pilaazaawwanii fi galmootni garaagaraa hojjetamaniiru. Aartistoonni sagantaa feestivaalaa kan hirmaatan kana dura bakka aartiif mijataan dhabamuun guddina aartii sadarkaa barbaadamu akkan guddanne mataa gadi qabu himuun hojiileen misoomaa jijjiiramaa asitti magaalaa Finfinneetti hojjetaman guddina aadaa fi aartii biyyattiif bu'uura ta'aa jiraachuu dubbataniiru. አሁን ለፊልም ስራዎች ለምናምን ለኪነ ጥበብ ምንም ጥያቄ የለውም። yeroon hojiin aartii bifa addaatiin hojjetamuu qabu amma ta'uu wal naman gaafachiisu. Sababni isaa magaalaan Finfinnee baay'ee miidhagdeetti. Hojiin magaalaa miidhagsuu kun gara magaalota biraattis babal'ataa jira waan ta'eef hojiin kun baay'ee jajjabeeffamuu qaba. እኔ ወደዚህ ወደ አርቱ በምገባበት ሰዓት ምን ያህል ፈተና እንደነበረ አውቃለሁ። yerooni gara aartii dhufu qormaan akkamii akka nu mudate himuu hin danda'u. Dhaloonni amma carra qabeessadha. Yeroo keenyatti bakka mijataa maallaqa kaffalleetu hin argannu. Amma garuu bakka barbaannetti hojjetuuf haala mijateera.